nama hundarraa'uu barkana ijatti siitu jaalatamaa imaanni qijaa'uu bar jaalalateetiin dabalamaa deema. Barsiisaa jireenyaa kan arraa baranne akkaataa hayaataa faana keeyyuu deeme abbummaan fadhee'uu jireenya tasgabbii irraa argata. Ammoo warraa gore dideetti gore salphina mudata. Arraa fi borullee namni si hordofee asit jiruu gaarii boru milkii gonfata. Yaa Rasuula Rabbii nuti osoo sin argin maqaa kee dhageetiin kan sitti amanne. Ergaa ati fiddee shakkii takkaan malee jaalalaan furanne. Garuu yaa Habiibii fuula kee arguudhaa hawwinee darraane. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuu haftee fuula kee argine. Maal qaba yaa Rasuul osoo lubbuun haftee fuula kee argine. Sautii gaarii saniin gorsa ati kannitu sirraa dhageeffannee. Mi'ooytuu sagalee afaan keetii baatu gurra keenya seene. Garuu yaa Sayyidii duuti si dhufteeti jiruudhaan seerkuu kan yoon gooyne. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'uu hanga fedhe duruu tokko naaf hin jennite. Duuti sunnaa Rabbiiti namuma hundaa'uu hanga fedhe duruu tokko naaf hin jenne. Anas ibnu Maalik ta'ee sin qaddifne Aliyyillee ta'ee du'a sin oolchine. Hedduu takkaan ture sirraa booda aane garuu adda turuun sina wallaalchifne. Garuu addaan turu sina wallaalchifne. Carraa argadde fuula kee nagarre. Anaa fi si jettuu bareechtuu dabre. Ani bargaafatan duniyarran turre. Hojii fi haala kee seenaadhaan bare. Hojii fi haala kee seenaadhaan hin bare. Guyyaan irraa kuni silaa gaafattee fuulli kee baasa narratti hangee bara'aatu dheeratee naaf jijjiittute. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. Inshaallah sin arga boru jannatatti gaafa guyyaan ga'e. وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فداك أبي وأمي يا رسول الله. فداك روحي يا نبي الله يا حبيب الله. فداك أبي يا رسول الله. فداك روحي يا نبي الله يا